Fatiyaa dhoomsistee baarsi dhoomsifti. Feetee ilmaan horkaa fuutii feetee nu dhoomsifti bakka namni dhabametti bakka fatiyaan hin mul'atinitti bakka baaruu jechuun ammaasis kana qochifteetti arra eessatti goota teenyuus taa'u baannus duuti du'a. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota keenya salaamtaan teenya to'annee rakaati bakkuma isin jirtanitti isin hageessa hojjaa alhamdulillah kun deebinee isin dhufnee jira. Egaa warreen jechuun daawwattoonni keenya jechuun karaa keessaatiinis karaa messenjera karaa whatsaappiitiinis dhuftanii jechuun eessa battanii eessa dhabamtanii Fatiyaanoo akkam taate baaroo atoo maal keessa jirta hangaatuun maal keessa jirti isin hundinuu akkam jirtanii warra jettan alhamdulillah namni nu rakkise jechuun Samira namni jaaniin gartee intala Samira tanaatu nu rakkise hedduu takka Fatiyaan akkuma dhabamtetti jechuun achi buuteensi hin agarree nutiisi daawwattoota keenya jechuun asirratti ol baatee jechuun daawwattoota jechuun an dhiifama naa godhaadha jettee Samiraan dhiifama isin kadhachuun osoo haadha ilmaanii bachiiftee harka qabdu osoo haadha ilmaanii hin deebisin osoo haadha ilmaanii karaa kuchiifte harkin haadha ilmaanii jechuun siiritti goote akkaataa hundutti goote akka malee goote waa as keessaan jiraattu waa bakka biraatti hin jiraattu waa karaa biraatti ergitu dhamaaftee akka hunda goote haadha ilmaanii mana keessaas baaftee deemtee jechuun dhiifama naa godhaa daawwattoota kiyya jechuun soomanaa dhiyaatee jechuudha. Warreen jechuun waa dalagan kun warreen siirii adda addaa dalagan kun yeroo soomana dhufee jechuun dhiifama gaafatan. Yeroo soomanni bahee jechuun hojii isaaniitti deebi'an. Haa ta'u garuu hayyee mee Fatiyaan eessatti mee Fatiyaa eessan nu garsiifte mee Fatiyaan karaa kuttee eessan nu garsiifte mee Fatiyaa eessatti as baafte mee Fatiyaa yoom nu fidde daawwattoota isin garsiifte ijoollee isin bira deebite Fatiyaa jechuun maraatuu isin maraachisan jechuun fayyite bakki isin buuftee odeessa. Namni isin bachiifte kun ilma namaati. Haadha ilmaaniiti. Karaa kuchiifte dhabne daawwattoota keenya isinuu kadhachuu jirtan. Nuti jechuun kadhachuu jira. Mee Fatima tana as baasi. Fatima tana ilmaan sii keessatti deebisi. Fatima tana jechuun fayyaa sii jechuun Rabbi haa deebisuufi akka goota sattuufi. Yoo akkasitti illee jechuun bar dhiifame jechuun daawwattoota illee jechuun bar. Rabbi illee bar dhiifama gaafatan akkasitti. Yaa Rabbi kiyya dhiifama naa godhu. Waan gartee balleesse waan hin gartee malee waan malee dalagees dalage. Ramadaanni Rabbi dhufaa jira sababanini. Yaa Rabbi kiyya naa araarame jettee namni waa jalaa garuu hin bara. Tooyibachuun ni jira bara. Garuu arra tooyibattee borutti deebuun kun osoo nama rakkiftee jechuun rakkoo isaan baasin osoo nama jabeessisan keessaan baasin osoo nama bachiifte osoo nama siiritti goota siirirranii osoo jechuun karaa isiin kuchiiftee hin beekin osoo nuus hin beeksisin osoo daawwattootaas kun as baastee jechuun Fatiyaa bakka jirtu sanii daawwattoota kiyya kun Fatiyaa bitee akka isin jirtu sanii jechuun hunoo takka sheekatti haame fayyise jettee yoo nu garsiiftee jechuun ilmaan sii keessatti waliin deemne dhiifama nuti jechuun isii qofaa miti nama meeqaaf godhaa ture waaniisi. Warra nutumu warra jechuun akka malee nu godhu warra siiree jechuun morma dhaabuu jechuun bakka hunda jechuun waan kaa'ee jechuun nu dhamaasee jechuun shishin godhee akkaataa hunda jechuun ni weetin jedhi jaadan baaris ta'e naas ta'e jechuun waa hunda jechuun dhiifama namaafis godhaa ture warreen akka malee nu godhu sanuu arra isiifillee jechuun yoo Fatiyaa as baaftee jechuun Fatiyaa jechuun nu gorsiiftee Fatiyaa ilmaan keessa waliin deebine dhiifama nu goonaa garuu osoo jechuun Fatiyaa as hin baasin osoo karaa kuchiifte hin beekin haadha ilmaanii Sanggup baana nama baana karaa kutee agarre baana bakka Fatiyaan jirtu laala yeetuma guyyaa tokko jechuun telefoona dhahee jechuun akkuma biraa gabbeetti telefoonni sanuu achi buute ilaaman bu daawwattoota kiyya hunu ammatti dhawa laala baaris karaa kutee karaa isiin kuchiifte isimaa karaa kuchiisa sababni duraan jechuun Fatiyaatti qabattees baar kanarraa waa qaba baar jaalatte jechuun hin jaaladhettee dirree baafattee jechuun maali siirii wal dhamaasaa waduun maali akka malee wal godhuun maali rakkina wal raawwachuun nama jaalatan jechuun jaalatan dhugaa itti himanii namni yoo hin jaalanne nama irraa dhiisu. Namni kun hundi loonuu jechuun uumaan Rabbii sun hedduudha namu keessa baasu laalachuudha. Haadha ilmaanii siiritti godhanii mana keessaa baasanii lama dammaas jaarsatti deebi'anii jaarsaas karaa kuchiisanii amma rakkoo jabduu hangana hin jabne keessa irra. Ilmaan baar keessa ni jirra. Eenyu keessa irra armaaf jechuun hafiisafa keessa irra. Deebi yoo Fatiyaan hin mul'atin yoo baaris achiin dhabamee mul'atin isaan kunuu achi buutee ta'anii
Arreechuun samiiraan ol baatee arreechuun daawwattoota dhiifama gaafatu kun Fatihaa as baaftee baara as baafnaan dhiifama jechuun ni goonaaf daawwattoota kiyya jechuun isinis teenus ta'e arra walloo osoo Fatihaa as hin baasin Fatihaa gubbaan baaruu bachiiftee arra kamiin dhiifama isinis gaafattee jechuun namoota gaafachuu dandeessisin. Hay lubbuu namaa dhoofsiftee kadha isiin gochiiftee beeyna yoo jeeftee beeyna yoo akka malee gootee jechuun harkatti cal jettee beeyna Fatihaatu. Mee asabaabtu yoo numaa hojii jiraatta haa yoo numaa hojii jiraatta yoon du'in yoon ejjeesin asabaabtu sanboodhaan baarisi dhabamee jira osoo isin barbaachise jechuun osoo deemu dhabame akkamaa goonure akki goonu jira as baaftee jechuun afaan diddibattee jechuun daawwattoota kiyya jechuun dhiifama naa godha balloon faa sababa isaanii seen maarreen sababa isaanii seen mixixishoon maarree kana hunda wanni haasoftuuf takka jiru taamma duraa kutte amma wanni irra jirtu wanni irra jirru Fatihaa barbaada Fatihaa irra qofarra jedhamti. Fatihaa jechuun nu harka deebite Fatihaa wal'aanannee ilmaan keessa deebisu. Baaris kana gochiiftee sababa jechuun baaritti Fatihaa gochiiftee baaris gochiiftee sababa gartee baar gochiiftee kanatti loonis Fatihaas gochiiftee baaris gochiiftee wanni ati taate jechuun wanni ati jechuun godhuu beetu qaba. Sii taate bire addunyaa kanarraa loonu Fatihaa fi baar dhabamsiisu beetaati. Isaan lameen dhabamsiifnaan as deebitee jechuun daawwattoonni dhiifama gaafatu qabu. Fatihaa mul'achuu qabdi ilmoo namaati. Baar mul'achuu qabdi ilmoo namaati. Eenyu harka jiran sarka jiran. Namni harka jiran sarka jiran. As baaftee jaarsa jaartee waliin dhabamsiiftee as baaftee ilmaan keessatti waliin deebifnee akka daawwattoonni nu harkutti akka jechuun ummatichi namnummaa hundi nu harkutti arra jechuun badii balleessitee jechuun borotoo hibachuun numa jira. Yoo itti hin deebine garuu haadha ilmaanii mana keessatti deebiftee haadha maraachitee akka goote. Ammas deebiti baaris bachiifte lama dhiifama jechuun daawwattoota kuu qabatte daawwattoota kamtuu dhiifama si godha nu kamtuu dhiifama si godha osoo Fatihaan garee dhiifama si godha osoo baariin garee dhiifama si godha badiin ta'e walloonuu tanaaf san osoo hin jiin hangan qabdu tokkoffaa Fatihaa as baaftee nuuf fidnaan nu garsiiftee jechuun ilmaan sii keessa deemnaan ilmaan sii akkaataatti jiran hay namni hundi jechuun daawwattoonni kun hundinuu ni beeka jechuun waa hundaa jechuun ol baanee dubbanna wanni jechuun fiidumaa isinii maruu dhiifneef daawwattoota kiyya. Rakkoon adda addaa jechuun waan harkaan qabduufi arra jechuun ilmaan kanaatu bakka harkaa qabnu kanatti yoommaas nuti deebitee jechuun waa malee nu goote jechuudha. Fatihaa jechuun bachiiftee baaris bachiiftee waan feetu harkatte as booda deebitee immoo ilmaan kan nu harka saamte jechuudha. Akkuma jechuun mana kiyya kana dhuftee isin haadha mana kiyyaa jechuun akkasitti raasitee ilmoo irraa baasuu geessee tumtee hanga feete jechuun akka feete gootee asii gochuu sanitti ilmaan kanaan nu harkatte jechuun akka malee goote jechuudhaaf fiidoollee isin maruu dhiifne. Arrammoo jechuun hadhooyini as baanee jechuun if jibbineeti. Eega isaanuu if jibbitee isiinuu if jibbitee jechuun Fatihaa dhabamsiistee baaris dhabamsiifti. Feetee ilmaan harkaa fuutii feetee nu dhabamsiifti bakka namni dhabametti bakka Fatihaan hin mul'atinitti bakka baaruus jechuun ammaasis kana gochiifteetti arra eessatti goota teenyuus taa'u baannuus duuti du'a. Saniif as baanee irra akka nu gartan akka du'aa nu gootan akka nu bira dhaabbattan jechuudhaaf as baanee daawwattoota keenya fuula keessatti arra dubbachuu jirra. Namni jara kana akkana godhe namni Fatihaa bahaa takkaa akkana godhe namni nama hundaa akkana godhu jiru warreen jechuun kaameraa irraa martee galakkituu kana malee warreen kaameraa irraa mariin hangan qabu isin. Duuba rabbiin waa laaffisu namni kun hundinuu inshaallah jechuun uumama rabbiiti. Arra badii isiin badii raawwattus isiin badii raawwannes inni badii raawwatu inni badii raawwannes uumama rabbiiti. Garuu rabbiin nu bira dhaabbatu rabbii gaditti isinii jechuun du'aa nu godhaadha nu bira dhaabbadhaadha rabbii keenya nu kadhadhaadha. Rabbiin nu milkeessu Fatihaas ga'a. Anis amma mana kana galee taa'uun hin ta'u wanni hin teenyeef ilmaan biraas jechuun ga'a namatti goonee waa hundaa itti goonee jechuun jabee isaatuma jira jechuun nutis jechuun sossooree jechuun isii barbaadu irratti Fatihaa barbaadu irratti baar barbaadu irratti hin teenye. Duuru bakkuma takka duuree dhabamna malee bakka takka walumaan nu fuutee akka feetan gootu malee akka uummata jechuun nu rakkaa turtetti nu cafaqaa turtetti hay namni siirii nama godhee akkasii nama cafaquun daawwattoota keenya. Wama ajaa'ibaati. Duuba irra jechuun boobar zaman akhirii. Zaman akhir bar salattuu dhalumaan nama caba kana fakkaate na dhibeewu. Haa guutuu akka kaan nukkaasa guutuu akka kaan nukkaasa. Aboo rabbiin nu biraa dhaabbatu rabbiin nu gargaara. Daawwattoota keenya jechuun du'aa nu godha. Inshaallah Ramadaan illee dhiyaate jechuun guyyaa waa xiqqoo hafee du'aa teessanii nu bira dhaabbadhaadha. Arra isiin ol baatee jechuun Ramadaan dhiyaate jechuun arra dhiifama naa godhaa akka naa afoo naa ilaa himaare jettutu hundinuu
nama dhabamsiifteen wanni dhiifama godhanii takkan jettu. Rabbiillee dhiifama godhuufi nama gartee siiriif waanta dalagu Rabbiillee dhiifama godhuufi ilmi namaallee dhiifama godhuuf. Dhugumatti nuti dhiifama godhuuf abadan jechinee waliin dhahuna malee as baaftuu as baasa Samiira. Bahar as baaftee fatee as baafnaan bahar as baaftee fatee as baaftee jechuun ilmaan sii keessatti deefnee jechuun wallaanannee jechuun nagee harkasitti dhiifama si godhes dhiifama si godha malee akkana dhiifama si godhu hin jiru yoo as baafte as baasi yoo as baasu baatte atillee waan si dhufu atillee waan si dhufu ni gatta. Eega ilmi namaa jechuun warra roorrisuu ta'e heeji warra roorrifneetti wal garsiifne jechuudha. Roon eegas keessa jechuun waan mana teenyee waan dhodhokannuuf waan jechuun viidiyoo marreef hin qabnu. Marree viidiyoo ol baafnee jechuun daawwattoonni keenya du'aa inni godhee du'aa inni bira dhaabbatee dirqama nuti jechuun moonnee jechuun fatihaas galchuu jira inshaallah. Rabbiin nu mijeessa. Baaris jalaa galchuu. Rakkataa biraallee jechuun ishii harkaa fuudhuu nama biraa harkaa illee warra waan kanaa dalagu harkaa illee fuudhuu qabnaa jeetii yaada daawwattoota keenya jechuun viidiyoo tanallee asumaan isinitti dheeressu wanni viidiyoo tanallee isin mareef. Egaa akkuma du'aa inni godhanii fi viidiyoon tun akkuma isin dhufteen laayik sheer godhuu hin dagatinaadha. Sheer godhaa nama hundarratti jechuun akka Samiiraan jechuun yaman kana keessatti jechuun qabamtee jechuun fatihaa harkaa nu baasan. Akka fatihaa harkaa baafnu bakka isiin deemtutti bakka isiin mul'atetti akka bakkuma isiin mul'atetti fatihaa harkaa baasuudha. Baara harkaa baasu nama bira harkaa baasu miidhama bira harkaa baasuudhaaf isii jechuun ejjennoo irra fudhadhaan isin jaati viidiyoo tana jechuun akkuma isin bira geessan laayik sheer godhaadha facaasa nama hundarratti isin jaati.